Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan kenna kan guyyaa har'aa yeroo itti simbiraan geenyu irra geenneetiin jira. Oduu biyya keessaa fi biyya alaa qindeeffanneetii kan nuti jirru oduu biyya keessaatiin waa'ee Phaaphaasii kutaa lallabaa Shawaa Lixaa Abuuna Gabri'eel irratti kan xiyyeeffannee fi akkasumas ibsa gama lamaanii walirratti bahee kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu biyya alaatti yoo dabarru ammoo waa'ee Yukureenii fi Ameerikaa ilaalchise albuudota garaagaraa kan isaan irratti waliif mallatteessaa jiran irratti kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu biraatiin waa'ee Burkiinaa Faasoos kan simbiraan geenyu ta'a. Hoogganaan Burkiinaa Faasoo yeroo ammaa kana kumaatamaan bahamee hiriirri bahamaa fi kan inni jiru Ibraahim Traoree maal irra jira kan jedhu simbiraan kan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeeraa waahila keessaniif sheer gochuun dagatina. Duulli Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Lixaa Abuuna Gabri'eel irratti miidiyaalee fi gareewwan bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mandheeffataniin taasifamaa jiru qabiyyee barnoota isaan dabarsanii osoo hin taane jibba sanyummaa yookaan eenyummaa sabummaa isaanii irratti kan xiyyeeffate akka ta'e kutaa lallabaa Shawaa Lixaa ibseera. Dureen Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Lixaa Abuuna Gabri'eel barnootni gaafa yaadannoo fannifamuu Iyesuus Kiristoos barsiisan dubbii ijoo ta'eetiin jira. Barnootichi miidiyaa bataskaanichaan kan tamsa'e yommuu ta'u qabiyyee tamsa'e irratti atakaroo uumame hordofee Abuuna Gabri'eel qabiyyeen barsiisaa karaa dogongoraa akka hubatamee dubbachuudhaan irra deebiidhaan miidiyaaleef ibsa dabalataa kennaa turanii jiru. Haa ta'u malee duulli balaaleffannaa fi jibbinsa gareewwanii fi miidiyaalee bu'uurri isaanii bataskaanicha ta'een isaan irratti afarfamuu itti fufeetiin jira. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kutaa lallabaa Shawaa Lixaa ibsa ejjennoo gaafa Ebla 22 bara 2017 baaseen duulli Phaaphaasii keenya irratti taasifamaa jiru qabiyyee ergaa isaanii irratti garaagarummaa ture osoo hin taane jibba yookaan inaaffaa fi eenyummaa sabummaa Abuuna Gabri'eel irratti kan xiyyeeffatedha jechuun deebii kenneera. Duulli abbaa amantaa kana irratti geggeeffamu hawaasa kutaa lallaba keenyaa fi saba Oromoo kan mufachiise jedheera kutaa lallaba Shawaa Lixaa ibsa ejjennoo kanaan yeroo dubbisu. Duula maqaballeessii eenyummaa isaanii bu'uura godhachuudhaan geggeeffamaa jirus kan balaaleffate yommuu ta'u Abuuna Gabri'eel hoogganaa gahumsaa fi muuxannoo ol'aanaa qaban ta'uu osoo beekamu duulli gahumsa isaanii gaaffii keessa galchuu godhamuu fi asiin duras amantaan kun kan saba tokkoo akka ta'etti dhiheessuudhaan ergaan tamsa'uu dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Kana ta'uu baannaan mirga keenya kabachiisuudhaaf wareegama kamuu kaffaluudhaaf qophiidha jechuudhaan qabiyyeen isaanii ejjennoo kana keessatti katabameera. Maqaa duree Phaaphaasii kanaa dhaaba siyaasaa biyya bulchuu fi qondaaltota mootummaa ol'aanoo waliin kaasuudhaan kanneen jeequmsa hin barbaachifne kakaasuun mootummaan adaba itti gochuu akka qabus gaafateetiin jira. Kutaan lallabaa Shawaa Lixaa kun Phaaphaasii bataskaanichaa asiin dura ifatti ministeerri muummee akka ajjeefaman waamicha dhiheessan irratti gaafatamummaa fi tarkaanfiin qaama bataskaana Ortodoksiitiin fudhatame tokkollee akka hin turre kan ibsu yommuu ta'u ibsi kun dubbiin ammaa kunis eenyummaa duree Phaaphaasii Abuuna Gabri'eeliin kan wal qabatu malee qabiyyee ergaa isaanii akka hin taane kan akeekudha jedhan. Phaaphaasiin bataskaanichaa garagaraa yeroo garagaraatti ergaawwan siyaasaa facaasan waraana labsan eenyummaa sabaa busheessanii fi jeequmsaaf waamicha godhan hedduu turanii jiru. Haa ta'u malee yeroon bataskaanichaan qeeqamanii fi gaafataman hin turre jechuun ibsi kun lafa kaaheetiin jira. Muudamaan paartii badhaadhinaa Eertiriyaa seenuun gabaafame. Muudamaan paartii badhaadhinaa kun ejjennoo isaa dhiisee eegdota isaa wajjin gara Eertiriyaa baqachuu isaa odeeffannoon maddeen garagaraa irraa argame mul'iseera. Qondaalli biyyaa baqate kun itti gaafatamaa biiroo horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa naannoo Affaar kan ta'e Ibraahim Usmaan Aliyyuu ta'uun beekamee jira. Ibraahim miseensa adda bilisummaa Affaar duraanii kan ta'e kan himamu yommuu ta'u Eertiriyaa fi Jibuutii bakka uummanni Affaar jiraatu keessatti dhiibbaa fi dhageettii guddaa nama qabudha. Obbo Ibraahim eegdota isaa fi hidhattoota biroo waliin Eertiriyaa kan seene yommuu ta'u mootummaa Isaayyaas Afeworqiitiin simannaan akka taasifameefis himameetiin jira. Obbo Ibraahim garaagarummaa fi waliigaltee dhabuun qondaaltota ol'aanoo mootummaa naannoo Affaar keessatti pirezidaantii naannichaa obbo Awwaluu gidduutti kan uumameen akka biyyaa baqatu taasisee jedhamaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kana bal'inna isaa yeroo biraatti kan isin biraan geenyu ta'a. Dubbiin pirezidaantii Naayijeeriyaa ijoo dubbii ta'uun miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee garagaraa irratti tamsa'uu itti fufeera. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boolaa Ahmad Tinuubuu maaloo hoogganaa Burkiinaa Faasoo Ibraahim Traoree waliin ana hin madaalchisinaa dhiibbaa dhiigaa kiyyatu natti dabalaa jechuun dubbateera. Kana booda sababa uummata Naayijeeriyaatiin miidiyaa hawaasaa hin fayyadamu jechuun pirezidaantichi dubbate. Naayijeeriyaan guddoo taatee gochuudhaaf waan danda'u hojjechaa jira garuu
Uummanni kiyya miidiyaa hawaasaa irratti na arrabsaa maqaa na balleessaa fi natti qoosaa jira jechuun dubbatee jira. Waan lammiilee Naayijeeriyaa miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee kiyya barreessan yeroo dubbisu dhiibbaan dhiigaa kiyya ol kahuun nitti dhagahama jechuun dubbate. Kanaaf akkasitti yoon itti fufem ergama kiyya osoo hin ba'in nan du'a jechuunis barreessee jira. Pirezidaantiin Boolaa Ahmed Tinubuun Naayijeeriyaadhaaf waan gaarii hojjechuus dhuguma onnee kiyya na cabseera jechuun katabeera. Hoogganaa homaa hin hojjanne na godhu pirezidaantota biroo wajjin wal bira qabanii na madaalchisu jechuunis dubbateera. Dinagdeen Naayijeeriyaa akkasitti guddachaa jiraachuu isaatiif galatni anaaf mala, garuu ililliin yookaan abaaboon galateeffannaa anaaf hin kennamne jechuunis qeeqama kee dubbateera. Aangoo gadhiisee soorama kan bahu barbaadu garuu hanga ergama kiyya xumurutti pirezidaantii biyyattii ta'ee itti fufa jechuun pirezidaantii Boolaa Ahmed Tinubuu dubbatee jira. Bara pirezidaantii Boolaa Ahmed Tinubuutti lammiileen Naayijeeriyaa harki caalaan gatii jireenyaa ol ka'aa yookaan qaala'aa ta'uu isaa kanneen komataa jiran ta'uu miidiyaan biyya isaanii Nigaalim dubbateetiin jira. Lammiileen Itoophiyaa 40 ol Afrikaa kibbaa mana tokko keessatti balballitti cufamee poolisiin arguun gabaafamee jira. Poolisiin Johannesburg kamisa ganama Afrikaa kibbaatti lammiilee Itoophiyaa 40 ol ta'an hayyama isaanii malee mana tokko keessatti itti cufamuun akka arge beeksiseetiin jira. Dubbi himaan poolisii naannichaa miidiyaaleedhaaf akka ibsa kennanitti lammiileen Itoophiyaa seeraan ala godaantota ta'uu isaanii kan amanan sagalee fi iyyi poolisoonni naannoo sanatti sakatta'insa yeroo gaggeessan dhagahan hordofuudhaan mana tokko keessatti cufamanii argamuu isaanii ibseera. Lammiileen Itoophiyaa 44 kunneen kaaba Johannesburg naannoo mana jireenyaa Saandetoon jedhamutti mana tokko keessatti itti cufamanii akka argamanis gabaaseera. Akka poolisiin jedhutti godaantota Itoophiyaa seeraan alaa kanneen keessaa 27 ga'eessota yoo ta'an 17 hafan ammoo daa'imman umriin isaanii hin gahin jechuunis dubbateera. Poolisiin mana cufame keessaa iyya isaanii erga dhagahee booda adda baafachuu kan danda'e yommuu ta'u, haa ta'u malee isaan keessaa tokkollee Ingiliffas ta'ee afaan naannoo sanaa akka hin dubbanneef yeroo ammaa kana poolisiin hanga namni afaan isaanii hiikuu fi argamutti odeeffannoo bal'aa isaaniif argamutti akkamitti akka mana kana seenanii fi maaltu akka isaan mudate adda baasuu hin dandeenye jechuun dubbi himtuun poolisii Maaviillaa Maasondoo dubbatteerti. Bakka baqattoonni Itoophiyaa kun jiraatan poolisiin yeroo argate to'annoo jala oolan abbaan manaas ta'ee namni mana kana keessatti isaanitti balbala cufee hanga ammaatti akka hin argamne yookaan miliquu akka danda'es gabaasanii jiru. Gabaasni kanaan dura bahe akka mul'isutti lammiileen Itoophiyaa hedduun seeraan alaa biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa qaxxaamuranii jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Afrikaa kibbaatti kan seenan yommuu ta'u, adeemsa keessas daldaaltota namaatiin miidhaa fi hokkorri bifa garagaraatiin isaan irra kan gahudha. Qondaaltonni mootummaa Afrikaa kibbaa fi dhaabbanni poolisii idil addunyaa Interpol Itoophiyaanonni kanaan dura daldala namaa kan baqattoota seeraan alaa gara Afrikaa kibbaa galchuudhaaf oolu ilaalchisee yaaddoo qabanis dubbatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa gara Afrikaa kibbaatti imalan yeroo baay'ee imalaa fi haala fayyaa fi lubbuu isaaniif balaa ta'e keessatti akka tursiifaman taateewwan darban ni mul'isu. Waggoottan muraasa dura yoo xiqqaate lammiilee Itoophiyaa 64 Moozaambiik keessatti konkolaataan osoo deemaa jiranii du'anii kan argaman yommuu ta'u, reeffi lammiilee Itoophiyaa 30 gara Afrikaa kibbaatti imalaa turanii awwaala jumlaa keessatti awwaalamuun isaanii ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa karaa daldaaltota yookaan daldaaltota namaatiin gara Afrikaa kibbaatti imaluudhaaf gatii guddaa kan kanfalan yommuu ta'u, osoo irratti miidhaan cimaan akka isaan mudatu himamuudha. Godaantonni kanneen Afrikaa kibbaa erga gahanii booda nyaataa fi bishaan gahaa malee haala namoonni itti baay'atanitti yookaan iddoo namoonni itti baay'atanitti hidhamaa akka jiran poolisiin kanaan duras gabaasee tureera. Ji'a amajjii bara kanaa keessatti poolisiin Afrikaa kibbaa namootni 26 lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii amanan mana Johannesburg keessatti booji'amanii akka argaman beeksisee turee jira. Godaantota mana keessatti argaman keessaa 15 qullaa yoo ta'an, kanneen hafan 11 ammoo mana sanatti argaman naannoo isaanii yookaan naannawa sanitti osoo jiranii miidhaan isaan irra akka gahe poolisiin kanaan dura gabaasee turuun isaanii ni yaadatama. Miseensi paarlaamaa Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti rasaasaan ajjeefamuun himame. Miseensi paarlaamaa Chaarles Ongondo Waaree jedhaman hidhattoota dhokkodhokkeen deemaa turaniin daandii irratti haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamuun himame. Poolisiin akka jedhutti namoonni hidhatan kunneen konkolaataa miseensa paarlaamaa kanaa hordofaa turan jedhame. Isa booda namoota 2 dhokkodhokkeedhaan turan keessaa tokko irraa bu'uudhaan fageenya itti dhukaase. Dubbi himaa poolisii kan ta'e Muchiriin Yaagaa haalli haleellaan kun itti raawwate dursee kan irratti karoorfamee fi miseensa kanarratti kan xiyyeeffatedha jechuun dubbateera.
Akka miidiyaan biyyattii gabaasetti mormituun mootummaa Keeniyaa miseensa paarlaamaa ta'an kun ji'a lama dura jireenya isaanii rakkoo keessa akka jiru namootni isaan hordofaa turan jireenya isaaniitiif yaaddahuu ibsanii turan. Dhukaasa roobii waaree booda konkolaataa isaanii irratti raawwateen eegduu fi konkolaachisaan isaanii hin miidhamin hafaniiru. Miseensa paarlaamaa rasaasaan itti ergameen kan madaa'an kanas isaantu gara hospitaala Naayiroobii geessan jechuun dubbataa jira. Miseensi paarlaamaa kun akkuma hospitaala gahanii lubbuun isaanii kan darbe yommuu ta'u, haleellaa rasaasaa kun daandii Nigongi jedhamu irratti addabaabaayii yeroo isaan naanna'aa jiran poolisii tiraafikaan eeggamuu fi kaameraan hedduu irratti argamu irratti raawwatamee jira. Haleellaa kana booda pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon poolisiin qorannoo bal'aa akka geggeessu ajaja dabarsaniiru. Hanga kanneen yakka raawwatan seeraan gaafatamanitti hordoffiin akka itti fufus dabalanii ibsan. Miseensi paarlaamaa ajjeefaman kun lixa Keeniyaatti kan argamtu kaawuntii Kaasipuul jedhamu bakka bu'uudhaan kan isaan hirmaatanidha. Miseensa paartii Orange Democratic Movement jedhamu yommuu ta'u, paartii kana keessatti gameessa siyaasaa biyyattii yeroo baay'ee mormiidhaan beekaman Raayilaa Odingaatu kan dursudha. Raayilaa Odingaa taatee kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin haleellaa haala suukanneessaa fi garajabinaan raawwatame jechuunis balaaleffateera. Filannoo bara 2022 morkataa isaanii Wiiliyaam Ruutoon kan injifataman Raayilaa Odingaa filannichi haqa qabeessaa miti jechuudhaan sagalee ibsame mormiin ni yaadatama. Ministeerri muummee duraanii kun ergasii Ruutoo walii galtee siyaasaa uumuudhaan mormitoonni gariin akka kaabinee mootummaatti ramadamanis ifa godhanii yookaan taasisanii jiru jechuun dubbatama. Imaammatni alaa Ameerikaa addunyaadhaaf waan gaarii ta'e irratti xiyyeeffachuun hafeera jedhan. Marii kaabinee Tiraamp geggeeffamaa jiru irratti warra dhumarra dubbatan keessaa tokko kan ta'e ministeera haajaa alaa Maarko Ruubiyoodha. Maarko Ruubiyoon Tiraamp garee gaarii ijaaran achis tarkaanfiiwwan gaggaarii saffisaan hojiirra oolchaa jiran jechuun jajaniiru. Ruubiyoon imaammatni alaa biyya isaanii ammaan booda gaarummaa addunyaa irratti kan xiyyeeffatu osoo hin taane gaarummaa Ameerikaa qofa irratti xiyyeeffata jechuun jala sararaniiru. Qajeeltoon imaammata alaa biyyattii Ameerikaa jabeessuu hin jabeessuu kan ta'eef nagaa kennaaf moo hin kennuuf badhaatuu godhamuu hin godhuu irratti kan hundaa'u malee imaammata biyyoota addunyaa guutuu irratti kan hin xiyyeeffannedha jechuunis dubbateera. Biyyoonni addunyaa badhaadhanii badhaadhuu baatanii rakkoo Ameerikaatii miti kan jedhan namni kun Ameerikaa deebitee diinagdeedhaan guddachuu akka qabdu yeroo garagaraatti ni hojjanna jechuunis dubbataniiru. Imaammanni isaan hordofan kan Ameerikaa qofa guddisu malee kan biyyoota addunyaa kaan irratti xiyyeeffatu miti jechuunis dubbataniiru. Kunusumaa kanaan jiru Meeksikoon bishaan dabalataa Ameerikaadhaaf gadhiisuuf walii galte. Meeksikoon hangi bishaanii laggeen Ameerikaa waliin qooddattu irraa argattu saffisaan guddisuudhaaf walii galteerti. Yoo kuni ta'uu baate bulchiinsi Doonaald Tiraamp taarifaa fi qoqqobbii biroo Meeksikoo irratti akka kaa'u akeekkachiiseera. Biyyoonni lamaan waliigaltee daballii bishaan kana ibsaa adda addaatiin dubbatanii jiru. Waliigaltee bishaanii biyyoota lamaan gidduutti bara 1944 mallattaa'ee dhiheessiin bishaanii Meeksikoo waliigaltee kanaan gadi akka ta'e eeree jira. Kunis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan mufachiise yommuu ta'u, jalqaba baatii kanaa Meeksikoon dirqama isii yoo hin baane yookaan yoo hin guunne taarifaa fi qoqqobbii garaagaraa ammas irratti dabala jechuun doorsiseera. Pirezidaantiin Meeksikoo Kilaawudiyaa Sheenbuun akka dubbatanitti deebii Tiraamp kennaniif bishaan kun sababa hanqina bishaanii gogiinsa waggoota 3 mudateen kan hin dabarfamin ta'uu ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa Meeksikoos akka dubbatetti Meeksikoon dirqama waliigaltee kanaan qabdu bahuudhaaf akka qabdu ibsuudhaan hanqina kana furuudhaaf tarkaanfiiwwan hedduu fudhachuuf Ameerikaa waliin walii galuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gama isaaniitiin akka dubbatanitti Meeksikoon bishaan kuusaawwan Riyoo Giraandii ji'a irraa ka'ee gara Ameerikaan argattu ammas dabaluu qabdi jechuun ibseera. Kunis qonnaan bultootaa fi jiraattota Ameerikaa Teeksaas fayyadamuu taasisaa jedhan. Ameerikaa fi Meeksikoon dirqama waliigaltee kanaa keessatti kaa'amee akka guutamuuf karoora yeroo dheeraa akka qopheessanis dubbataniitiin jiru. Oduu xumuraatiin Kooriyaan kaabaa yeroo jalqabaatiif doonii waraanaa ishee irraa misaa'ila furguggisuu irratti misaa'ila dhukaaste. Kooriyaan kaabaa torbee kana keessa doonii waraanaa haaraa ishee irraa misaa'ila kiruuzii fi farra xiyyaaraa yaalii godhaa akka jirtu gabaafamaa jira. Dhaabbanni oduu mootummaa Kooriyaa kaabaa KCNA akka gabaasetti biyyattiin jalqaba torbaan kanaa doonii waraanaa isii haaraa Choo Haayiwon Kilaas jedhamtu irratti yaalii jalqabaa kan raawwate yommuu ta'u, Kim Joong Unii fi qondaaltonni biyyattii biroo argamaniiru. Dooniin waraanaa toonii 5,000 qabdu kun maqaa warraaqsaa farra Jaappaan Choo Haayiwon jedhamuun kan moggaafamte yommuu ta'u, yeroo yaalii kanatti furguggifama misaa'ila kiruuzii fi farra xiyyaaraa sagalee ol kahaa fi tarsiimoo tahee gaggeessiteerti jedhamee jira.
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un humni galaanaa biyya isaanii dandeettii haleellaa nikuleeraa akka babal'isuu fi akka cimsuu ajaja dabarsan jedha ibsi yaalii misaa'ilaa kun yeroo dubbateen boodatti. Kim akkasumas yeroon abbaa biyyummaa galaanaa fi ittisa biyyattiitiif jecha miseensonni meeshaa nikuleeraa humna galaanaa saffisiisan yeroon isaa gahuu ibsuudhaan dandeettiiwwan haaraa biyyattiin doonii irratti hundaa'uun misaa'ila kiruuziitiin sagalee ol ka'aa, misaa'ila kiruuzii tarsiima'oo fi misaa'ila baalaastikii tooftaa dabalatee bu'aa qabeessa ta'e guddachuu itti fufuudha jechuun kaahee jira. Biiroon nageenya biyyaalessaa biyyattii doonii bishaan jalaa humna nikuleeraa hojjettu argachuun tarkaanfiin guddaan itti aanu tahaa jechuunis dubbateera. Washingitanii fi Seoul Kooriyaan Kaabaa dandeettii nikuleeraa fi waraana isii ijaaruudhaaf gargaarsa Raashiyaa barbaadde jechuudhaan gara Raashiyaatti quba qabuu jalqaban. Qondaaltonni ittisaa Kooriyaa Kaabaa dhaabbileen basaasaa Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa sochii Pyongyang hordofaa akka jiran himanii akeekkachiisas itti kennaniitiin jiru. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif dhiyeessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.